ragaafin isin dubbachuu raba obbaliyyan keenya ijoollee Arsii ijoollee muslimaati jechuudha natti himan dhugaa jirtu rabbi beeka dhaggeeffadhu waan natti himame sitti mujira Kamaal Heeboo waliin dubartii wareegamtee jira intala Wallaggaa akkanatti himametti maqaan isii Seenaa jedhama namni Kamaal Heeboo waliin wareegame dubartii dhalootaan Wallaggaati maqaan isiidha Seenaa jedhama jechuudha natti gabaasan qorannaa fi qo'annaa fi qormaata ani keessa jiru haga amma information an qabu jechuu dhugaa isii rabbiitu beeka dhaggeeffadhu an dhugaadhaan narraa fudhadhu sin jechaan jiru wanti ani qoradhee halkanii fi guyyaa dalagaa godhadhee jala deemu jiru jechuu dadhabbiin jira haga amma waniin an beeku intalti Kamaal Heeboo waliin walfaana wareegamte isiin bakka sanitti duute jaan obboleessi keenya Kamaal Heeboodha yaalamuudhaaf yaalii godhamee bakka sanirraa illee fuudhaniiti eegas booda ruuhin irraa baatee jaan dhiigni irraa dhaabbatu didee haga rabbiin natti beeku haga obboleeyyan keenya nuti dhugaa obboleessa keenya irraa hin callisne ja'anii barbaadaa jiran waniin an dhagehe dhugaa isi rabbii beeka dhaggeeffadhu qorannaan an godhe sitti mujjiran tak namni lama immoo keessa bira jiru ni madaawe haala isaan keessa jiran haala of beekuu fi if beekuu dhabu rabbi qofaatu beeka wanni an amma dhaaba gaafachuu barbaadu jara madoosan warra madaawe kan akki amma oduu nutti himametti bakka sanitti lolli ture booji'aniiti lola eega kuffisan Kamaal Heeboo akka himametti hedduu kuffisee jaan gootummaa irratti du'ee jaan eega kuffisee lafaan dhee booda jara gartee kufee kana qawwee irraa hiikuu irratti eega seene booda warri madaawee hin du'in gaggabee lafa jiru du'an ja'anii eegaa turan fuudhanii mataa fi onnee irra dha'uudhaan obboleessa keenya miidhanii jaan kan an gaafadhee natti himamee jechuudha ijaan argisin jechaan jiruan amaniisin jechaan jiruan qorannaa ani godhee haga ammaa hintiin harkaa qabu jechuudha qorannaa kana ani qaama adda bilisummaa osoo hin gaafatiniin sheekoolee inni halkanii fi guyyaa waliif bilbiluun yeroo gargarii isaan bira qubatu bilbilee gaafadhe mee natti himaan jeen haalli isaan natti himan akkana kunno obboleessi keenya Kamaal Heeboodha gootummaadhaan lolee wareegamee jaan kan wareegame arra bultii 23 ta'e jira gaafa isaan natti himan bultii 20 takka ta'e jiraanaan jaan bakki itti wareegame godina Arsii aanaa shirkaa bakka aanaan shirkaa fi boqqojjii waldaan geessutti akkaataan itti wareegame madoo lafa ciisuutu diinaatu isa dhehee jaan tak sadi isa wajjin nam lamaatu wareegame jaan naam odeeffannoon dabalataan harkadhe dubartii Seenaa jaamtu dhalootaan Wallaggaa taate gootitti isiitu cinatti illee wareegame jaan dabalataan karraan tana itti dabalame jechuudha kanaaf eegaan information kan argadhe sheekootii tanarraa dhaqeetiin nama ol aantummaadhaan isaan gargaaruudhaan masruufuudhaan isaan qooqabu bira dhaqe qaamaan birattiin dhaqe information kana hin kennineef waan sheekooliin naan jette bultii meeqa dura wareegameen je'een obbo Kamaal Heeboo jaal Kamaal jennaan waan baatitti gahuu naan jaan baatirraa waatu irruudha garuu waan torbaan sadii olii naan jaan jechuudha amma dubbiin sheekootii naan jettu guyyaa 20 takka jechuudha